Qaroominni Islaamaa inni addunyaa dukkanoofte ifatti deebise kun bu'aa hawaasa tokkoo yookiin gumaacha biyya tokkoo qofa miti. Islaamummaan akkuma madda bishaanii guddaa tokko humnoota adda addaa of keessatti baqsuun gara galaana beekumsaatti jijjiiramedha. Qaroominni Islaamaa utuboota gurguddoo 3 irratti ijaarame: Arab, Turkii fi Faaris. Isaan kun 3 dandeettii garaagaraa dhiheessuun amantii kana addunyaa irra babal'isanii utuban. Hawaasni Arabaa onnee fi madda amantichaati. Abbaa afaan Qur'aanaa, du'aatota jalqabaa, gootota rasuula keenya, ergamaa fi kaayyoo Rabbii sallallahu alaihi wasallam harka isaaniitiin addunyaatti dabarsuun hawaasa bu'uura amantichaa ka'anidha. Warri Turkii irree fi gootummaa amantichaa turan. Humna waraanaa cimaa fi hooggansa siyaasaa qabaniin amantii kana diina irraa ittisuun handhuura Awurooppaa fi Afrikaa keessatti kabachiisanii babal'isanii jiru. Warri Faaris yookiin Iraan ammoo sammuu fi beekumsa qaroomina kanaa turan.